Egaa keessummaan kan koo har'aa akkuma eegaa turtanii Aabbuu Ilkee jedhama. Maaliif Aabbuu Ilkee jedhamee kan jedhu innumti nu haa deebisu keessummaan keenya har'aa isadha. Bakka nagaan dhufte. Bakka nagaan nu eedan. Tole egaa gaafin ni jalqabaa Aabbuu Ilkeeti. Maaliif Aabbuu Ilkee jedhamu? Yeroo baay'ee Aabbuu Ilkee jedhanii na waamanii inni sababa qaba. Sababni isaa diraamaa Ilkeeti. Diraamaa Ilkeedhaan uummata koo wajjin wal baree sababa sanaan Aabbuu Ilkee jedhanii jalqabanii na waamu because tarii ilma duraati inni ree? Ilma duraati uummata wajjin kana wal barsiise Ilkeedha. Tole. Sana booda diraamaa Amaasiloo erga ceenee booda immoo amma osoo gaafattee Aabbuu Amaasiloo sin jedhan. Aabbuu Amaasiloo sin jedhan. Diraamaa ittaan yeroo hojjennu immoo Aabbuu kan biraa ta'a. Kanaaf uummata wajjin diraamoota kanniin waan wal bareef natti fakkaata. Tole gaanus akka kaayyootti immoo Aabbuu Ilkee osoo hin taane Abbaa Ilkee siin jenna jechuudha. Akka ilmaatti lakkoofne. Baay'ee gaariidha. Mee Aabbuun haga ammaatti hojii meeqa hojjete kan jedhu egaa ani kanan beeku Ilkee nan beeka Amaasiloo nan beeka gara boodatti tokko tokkoon kaafna. Mee hojii meeqa hojjette kan jedhu haa kaafna. TV diraamaa tiini. Barreeffama baay'ee qabus kan uummata wajjin uummata biratti ga'e immoo diraamaa lama. Innis Ilkeedha. Ittaan immoo Amaasiloodha. Fiilmis qaba. Ilillaa Abeentaa fa'aa qaba. Barreeffamoota fiilmii, barreeffamoota TV diraamaa hedduu qaba. Garuu kan uummata wajjin wal na barsiisaniif kan uummata biratti ga'an yoo jenne diraamaa Ilkee fi Amaasiloodha. Bareedaadha. Tiyaatirri hoo? Tiyaatira hedduu hojjechaa ture. Magaalaa Oromiyaa keessatti tokko tokko keessatti naanna'aa agarsiisaa turre. Ka'umsi kiyya tiyaatira. Mana barumsaarraa eegalee caalmaatti tiyaatira hojjedha. Tiyaatira adda addaa hojjedheera. Tiyaatira Jiruu jedhamuun jira. Laphee Gurraacha'e kan jedhu jira. Jaalala dhume kan jedhu jira. Diraamaa kana sa'a tokko hanga sa'a lama dheeratu. Diraamaa kanneen magaalaa Oromiyaa adda addaa keessatti naanna'aa agarsiisaa guddannee gara TV diraamaatti ceenee sana booda immoo gara fiilmitti guddannee akkasitti aartii afaan Oromoo wajjin hanga har'aatti wajjin jirra jechuu dandeenya. Tole egaa Aabbuun barreessuu qofa moo achirratti taphaanis hin agarsiista moo mee dhimma kanaa kaafnu laata? Ka'umsi koo barreessuudha. Barreessaa diraamaati yeroo barreessaa aartii jechuudha. Aartii adda addaa keessatti waan baay'ee barreessaa. Barreessaadha jechuu dandeessaa. Sana booda immoo acting taatee ta'ee hojjedheera. Diraamaa tokko tokko keessatti, tiyaatira keessatti hojjedheera. Ittaansii directing, editing, aartii afaan Oromoo keessatti waan baay'ee tuttuqneerra jechuudha. Barreessaa qofaa miti jechuudha. Tole kaamee ogummaan kun ogummaa cimaadha. Tokkoffaa kenna. Lammaffaa immoo ni baratama si'ati. Kana Aabbuun akkamitti ilaalama? Ogummaa kanaa baratteettaa. Kennaan kun immoo iyyuu akkamii kan jedhu isaa kaafnu? Ani akka kootitti kennaa natti fakkaata. Barnoonni koo waan biraa baradhee yuunivarsiitiitti barnoota biraatiin eebbifame. Akka kennaatti garuu barataa kutaa torbarraa eegalee jechuu danda'a. Waa barreessaa, aktiingii tokko tokko hojjechaa, waltajjii beeksisaa, sagantaalee aartii wajjin wal qabatan hojjechaa dhufe jechuudha. Magaalaa keenya keessatti beektuu yeroo duraa dhangaa sagantaa dhangaa sagantaalee ayyaanaa TV'n OBN yeroo duraa TV Oromiyaa dhufee yeroo waraabuu sagantaa hedduu nuti magaalaa keenya keessatti dhiyeessaa ture. Sanaan jalqabnee hanga ammaatti aartii afaan Oromoo keessatti jirra jechuudha. Tole gaamee gara maqaa ittiin beekamtu gara Ilkeetti adeeminuuti. Ilma keessa duraati wanta ta'eefi mee waa'ee Ilkee kaafnu akkamitti ibsita laata Ilkee? Ilmi koo inni hangafaa kan uummata wajjin wal na barsiise Ilkeedha.
Sirriitti aartii afaan Oromootiin kana guddise TV keenya TV Oromiyaati yookiin OBN. Kanaaf yeroo jalqabaaf eenyummaa koo sirriitti osoo hin bariin diraamaa ilkee ani qopheesse fudhatee diraamaa koo gulaalee kan ummataaf dhiyeessee kan ummata wajjin na barsiise ilkee waan ta'eef ilkee anaaf waan baay'eedha. Hiikaa guddaa qaba. Kan ummata koo wajjin sirriitti wal na barsiise jechuu danda'a. Kutaa meeqa qaba diraamaan kun eenyu irratti hirmaatee akkamitti waraabamee seetingiin isaa eessa kan jedhu kana kaafnudha. Diraamaan ilkee kutaalee 54 qaba. Yeroo isaatti immoo diraamaa dheeraa ture jechuudha. Yeroo isaatti immoo kan riikardii qabu diraamaa haga ilkee ga'utti TV seenaa TV Oromiyaa keessatti Oromiyaatiin diraamaa akkas dheeratu hin jiru ture. Sana booda diraamaa Buffaanis dhufanii sakaan lafaanis dhufanii sakaan lafaa maaslooffaanis dhufee ilkee dura warri hojjetaman hundi ilkeedha. Inni dheeraan guddaan 54 qaba. Diraamaan sun magaalaa Bishooftuu, Finfinnee, Adaamaa keessatti naannaa waraabaa turre diraamaa dheeraadha. Achi keessatti yeroo jalqabaaf artistoota hirmaatan harki 95 jechuu danda'a ijoollee haaraa turan. Ijoollee haaraa yuunivarsiitiidhaa dhufan ijoollee magaalaa tokko keessatti hojjechaa turan walitti amma audition kenninee qormaata kenninee achi keessa gulaallee fudhannee ijoollee sanan fayyadamnee waraabnee taatota hedduu haaraa uummata wajjin kan wal barsiisne jechuudha. Fakkeenyaaf Dr. Abdiisaa fa'aa yeroo jalqabaaf diraamaa TV irratti hojjetan jechuudha. Fiilmii yookaan fiilmii afaan biraatiin hojjechuu danda'u. Afaan Oromootiin TV jalqabaa warri hojjetan Dr. Abdiisaa dabalatee Saamsoon jechuudha. Isa dabalatee ijoollee hedduu yeroo san finne jechuudha. Torga baay'ee bareedaadha. Hordoftoota keenya Abbuu Aadam kan immoo Abbuu Ilkee wajjin kan nuti jirru waa'ee diraamaati kan kaasaa jiru. Meegaa diraamaa kana keessa waan tokko yaadannee hordoftoota keenya biraan geenyee kan walitti deebinu ta'a. Deebinee hordoftoota keenya egaa Ilkee keessaa aga tokko isin biraan geenye keessumaan keenya har'a Abbuu Aadam kan immoo Abbuu Ilkeeti. Ulfaadhu galatoomii jennaani egaa ispoonsoroonni keenya jiru. Daraare bunni daraare Tulluu Diimtuu Bayii Gallaalii Teekinooloojii Qarcaanshen Ijaaree Awaash Baankii Awaash si qusachiisaa si onnachiisaa hireen guddinaa bash Baankii Awaash hunda isaaniitu guddisnee galateeffannaa egaa sagantaan keenya ammas itti fufaa hordoftoota keenya kan jirru Abbuu Aadam waliin har'a waa'ee diraamaati kan kaasnu mee iskiriiptii haa kaafnuti. Iskiriiptii barreessuun kun namoonni hedduun iskiriiptii diraamaatii fi iskiriiptii asoosamaa, iskiriiptii tiyaatiraa walitti makanii yeroo itti ilaalamtu jira. Maa inni garaagarummaan isaa? Aartii keessatti barreeffama fiilmii, barreeffama tiyaatiraa fi asoosama jennee gargar baasuu dandeenya. Garuu kan aartii fiilmii yeroo hojjennu barreeffamni fiilmii mataasaa saayinsii mataasaa qaba. Isaan sadanuu garaagarummaa fi wal fakkeenya qabu. Barreeffama irratti fakkeenyaaf yeroo ammaa waa'ee fiilmii waa'ee TV diraamaa yeroo haasofnu isa yeroo barreessinu dura stoorii isaa barreessuu qabna. Stoorii asoosama wajjin tokko miti. Stoorii barreessina. Stoorii barreessiniin san gara film script jijjiiruu qabna. Stoorii jechuun walumatti cuunfinee waan guddaa dura keenya jechuudha. Stooriin barreeffamuu sunis bakka lamatti hirama jechuudha. Seenaa jechuu dandeenya. Afaan Oromootiin seenaa diraamichaa, seenaa fiilmii sanaa jechuu dandeenya. Dura barreessine jechuudha. Taatota ittiin daballee mul'atan addaan baafnee barreessuun immoo film script jedhama. Kan fiilmiidhaaf kan barreeffamu fiilmii. Siin isa jedhamu san mul'ata tokkoffaa, mul'ata lammaffaa. Mul'ataan barreessina jechuudha. Daareektarri immoo kanarratti film script barreessaan tokko barreesse irratti isa erga fudhatee booda immoo gara isaatti jijjiiree daareektingii mataasaa itti dabalee scriptii
haaraa barreessa jechuudha. Iskiriiptii daayirektingii barreessa. Iskiriiptii daayirektingii sanarratti immoo maalitti dabalataa shooting angles na waraabamu karaa eessarraa waraabama. Bakka kamirraa kamtu fudhatama. Meeshaalee kamiin waraaba. Kana itti dabalee iskiriiptii haaraa qopheessa. Tole gaamee aga ammaatti diraamoonni afaan Oromoo hedduun ni dhiyaatu. Namoonni hedduun diraamaan Oromoo kun gabaan arganne jedhanii warri komatan jiru. Gara biraatiin immoo warri diraamaa kana fayyadaman immoo artii isaatii qeequu wanta ta'eef mee kana akkamitti walitti araarsuun danda'ama? Mee maal taajjabdeeti? Artii qeequu, gabayaa dhabuu waliin fakkaatan garaagarummaa guddaa qabu. Sirriitti artiin qeeqamuu qaba sirriidha. Qeequudhaan guddisna artii sirriidha. Artiin akka guddatu immoo gabaa maarkeet jennee sun immoo murteessaadha. Akka qaama lubbuu qabu tokkotti osoo fudhattee fakkeenyaaf artiin maarkeetingiin dhiiga isaati jechuudha. Kan lubbuu qabu kan socho'udha artiin yoo jette dhiiga qabaachuu laphee qabaachuu qaba miti. Qaamolee qabaachuu qabu keessa inni tokko maarkeet gabaa qabaachuu qaba. Kanaaf artiin maarkeetti hin qabaanne gabaa hin qabaanne tokko miidhaguu hin danda'u. Qulqullina barbaadame san argachuu hin danda'u yookaan haga nuti barbaannu san guddachuu yeroo wajjin deemuu hin danda'u jechuudha. Yeroo san qeeqama. Yeroo qeeqnu artiin keenya seenaa artii keenyas laaluu qabna. Qeequu qabna. Qeequudhaan guddisuu qabna. Garuu yeroo qeeqnu san artiin keenya yoom jalqabame? Dinagdeen keenya maal fakkaata? Uummanni keenya hoo hagam artii kana deeggaraa jira? Maarkeetingiin nuti qabnu, maarkeetiin Oromoo qabu kun artii keenya hagam guddisaa jira, itti hirmaachaa jira. Kana laaluu qabna jechuudha. Kanaaf maarkeeting na uummanni walitti dhufee artii kana guddisuu qaba. Hin guddanne sababni isaa hedduudha jechuu dandeenya. Tole gara boodatti artii kana eenyutu guddisaa kan jedhu hin kaafna. Amma garuu amantaa keessaa akti gaafa gootu argeen jira wanta ta'eef isa hordoftoota biraan akka geessuun barbaada. Barsiisaadha. Barattoota koo sirriitti jaaladha. Barattoota koo yeroo barsiisu isaan qofatu na kabaja. Isaantu na kabaja. Yeroo balbala ga'u dhaabbatanii na eegu barsiisaadhaan barsiisa. Stand up jedhaan. I am standing up jedhu. Hin jedhina. Simply stand up jedhaan. Barattoonni simply stand up jedhu. Hin jedhina. Stand up simply jedhaan. Stand up simply jedhu. Hin jedhina. Jedhaan. Barsiisaadhaan. Sit down jedha. I am sit down. Sila ta'aa jirtanii sit down jedhaan. I am sitting down jedhu. No, simply sit down jedhaan. I am simply sit down jedhu. Akkas jedhaa deema. Egaa machii keessas ta'ee barsiisan hanqina afaan Ingilizii ijoollee isaati kan inni dubbate waanuma inni jedhe sana irra deebi'anii dubbatanii tole baay'ee gaariidha. Egaa amma immoo jidduutti sirba affeerra. Sirba eenyu affeerru laata? Sirba Harargeetii Shaggooyyeedha. Shakkisoo Awwal sirba bareedaa tibbana keessa isa tokko kan isin affeeruu barbaada. Kan hordofaatiin jettan kun sagantaa yeroo kaayyooti. Egaa kaayyoon namoota artii keessa turan kan immoo dhiyoo kana badan hordofee isin biraan gaati jira Abu Adam. Egaa keessumaan kan koo har'aati. Sagantaan keenya ammasitti fufee egaa Abbuuni gara Amaasilootti immoo ceena. Maanni Amaasiloo injichi Amaasiloo kun baay'ee isaanii diraamaa ilkeessi Almatu Gulaale. Amaasiloo Almatu Gulaale nan beeka.
maal jechuudha amaasiloo kan jedhu namoonni hedduun na gaafachaa turan. Maal inni amaasiloo? Yeroo waggoota dheeraa dura uummanni Oromoo bakka yaaliin hin jirretti hammayyummaan amma jiru amma dhibee fakkeenyaaf dhibee tokko yaaluuf hospitaalota mana yaalaa maaloo hedduutu jira. Duraanoo waggoota dhibbaan lakkaa'aman dura maal fayyadama yoo jette biqiltoota naannoo isaa fayyadama. Kanaaf inni biqiltoota naannoo isaa keessatti akka qorichaatti itti fayyadamu keessa immoo tokko maaliin amaasiloodha. Amaasiloon uummata Oromoo keessatti muka baay'ee beekamuudha. Qorichoomaan jechuudha. Qorichooma jechuudha. Qorichoomaan baay'ee. Baala amaasiloo jedhama. Baala wayiiti jechuudha. Baala wayiiti. Tole egaa kutaa meeqa qabaa? Kan jedhus immoo akkasumatti seenaa isaa qaba. Amaasiloon kutaa 96 darbe. Dheeraadha baay'ee. Boqonnaa tokkoffaadha. Dheeraadha. Aartii afaan Oromoo fiilmii afaan yookaan TV keessatti dheerina isaatiin tokkoffaadha. Iskiriiptii isaa tan ilaale ani poost piroodaakshiniin ilaalle. Kanaaf 96 asin duras hin jiru hanga ammaatti hin jiru. Tole kaamee Aabbuun amma ammaatti diraamoota akkasii waan hojii dheeraa kana fidee dhufeetti jira. Kana booda hoo maaltu hojjetamaa jira? Hanga ammaatti eessa ture? Maaliif badee? Hojiin inni harkaa qabu jira kan jedhu sodoo kaafne. Baay'ee gaariidha. Diraamaan sun diraamaan Amaasiloo boqonnaa tokkoffaadha. Boqonnaan lammaffaa sana booda hojjetamee innis dhumateera. Hojjetamee jechuudha. Hamma ta'e tokko waraabameera. Erga diraamaan Amaasiloo dhumate booda kana hojjechaa turre. Daansiin immoo fiilmii biraa barreessaa turre. Fiilmiis waraabaa turre. San keessa jirraa garuu uummata bira gahuudhaa fi rakkoo adda addaatiin gahuu hin dandeenye jechuudha. Abbuu Ilkee egaa barumsa gaarii sirraa argannee waan keessummaa keenya taatee istuudiyootti argamtee fi ulfaadhu galatoomii siin jenna. Egaa hojiilee haaraa gaafa fiddummoyyuu irra deebi'uudhaan keessummaa taatee akka nu dhiyaattu abdiidha qabna.